ummata dhiifama walii godhuu beeku ta'uu qabna nuti. Anilleen hammeenya isin dubbachaa jirtaniif yoo rabbitti isin gaafate irra guddaa anarraa gaafata. Akkamitti hamtuu dubbadhee yoo namtuu isin dubbise anilleen ittiin gaafatamu. Saniifuu yoo nani hamtuu dubbadhee hamtuu isin dubbise lammiitii jaballoo dhiifama rabbiif jecha naaf godhaadha. Tawliitiif ammoo ilillii jalattis bahar jalattis fatiyaa jalattis hamtuu hin dubbatinaa. Waan isin dileessu hin dubbatinaa. Waan rabbii keessanii wajjin wal isin dhoorgu hin dubbatinaa. Manan kireessinii fi alatti yoo qo'attanii loltan taate fidee kunoo boleetii teessan ta'e isin jaalattan ta'e isin boochaniif sanbira galchee asii galgalaa ganama yaa'ii olii goosi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa guutuu addunyaarra jirtan ashamaa harka fuunee jirra jirtuun isiniin ja'a nuti isin jirraa baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne. Nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti tokko tokko keessanitti isin bira haa jiraatu. Akkasiin isiniin ja'a lammiitii qaqqaalii. Dubbii xiqqoo takkaan qabadhee isiniif dhufee dubbiin tun maali yoo jettan waa'ee mana haaraya deengadda dhiqu jirru irratti xiqqishoo waa dubbachuu barbaada. Manaan ilillii kireessee akkanaa jeeqaniin dubbadda irratti ayyoo hambasaan kiyya dhufe. Salaam alaikum ji. Salaam alaikum akkami ji. Daawwattoota keenya hordoftoota keenya ji. Abba Hamzisha Dunga duba ba kaya aywa shatto raqiya akasi daawwattoota khiyya masha Allah rabbi sifa guddisu nanja Hamza rabbi sifa guddisu ba bakkaan siya gaw ilma abbaa caalu rabbi siya god ilma abbaa caalu rabbi siya god ilma abbaa caalu rabbi siya god. Waa'ee mana deengaddaatiin qabadhee isiniif dhufe manni dhuga kiraayee akkami kiraayee yoo ta'an akka inni itti kiraayee isiniifiin hima. Kana dura wanni dubbachuuf waa'ee naafi fatiyaa hedduutti amma dura deemaa ture. Bahar fatiyaa biratti ilillii hin galchiniin aan jechaa turtan. Hayyee marabbaa hin galchuu akkuma fatiyaattiin kireessee fi hajiraattuu yin isiniin jechaa ture. Ekkasi kireessiif malee fatiyaa biratti hin galchinii fatiyaa intala sanfitti hin dhiyeessinii jechaanii turtan. Bareeda fakkeenyaaf ammaan tana hayyee fatiyaa biratti hin galchu. Deengadda guyyaa viidiyoo manaata kanaa fi bayaan marree yuutuuba bayaanirra gadhiifne ammallee deebitanii namachi jalatti hedduu naa baareetu jira. Achuma jalatti ilmaan Oromoo ammallee kana mana baarina jireenya fi abbaatu jiraata. Jechaa ture hedduutu jira naaf galatooma ulfaadhaadha. Garuu ammoo achuma jalatti odoo ililliin mana sanitti hin galle rabbi dhabamaa godhu siifi ililli balaa adda addaatiin maal warra jechaa turtaniitu jira. Okay na'am mana kanatti hin galchu fatiyaa biratti. Hayyee gaafaan mananiin kireessaaf jee'oo abaarsi maali? Maali abaarsi? Anamma akkiin barbaadu sila waa'ee fatiyaa fi ililli mana maal godhii maal tana keessaa sila dubbii tana tasgabbeessee xumuree wallahi karabbiin koon ragaa waan isin gammachiisu waan isin bashannansiisu waa'ee akka diraamaadha. Waa'ee bultii tana keessaa bee waan ajaa'ibaa qabadhee lafa kakkaayee taniin taa'uu ni jiru jira. Tana keessaa bee ilillis bakkatti godhee fatiyaas nagee akka dhiifama waliin jenne sanitti gammachuudhaan wajji jiraanne waan isin gammachiisu waan isin bashannansiisu waan isin irraa waa barattan takkaa waan isin warraa barattan dalageetu hin beeku ammoo daraaddareetiin lafaa qaba. Silaa waan sanit dabree guyyaarraa waan isin bashannansiisu waan isin gammachiisu waan isin warraa barattan dalagee kara keessan fiduun fadha. Akka isin nu hundi karraa waa barannuuf jechuun waa beekeetillee miti hanqumaan beekurra. Ammoo akka dubbiin tun hin dhumne amma gaafa isin akkas jettan fatiyaanis dubbii biraa asii lafaa qaabti. Dubbiin biraa dhalatte ammaas karaa sagantaatti yaachi dabruu hin danda'u. Baba. Yoo baba. Ono baase.
sanirraa ammoo achi keessatti koomentu maal gadda barrooyte san keessa takkataniin qabaddeetu jira waa'ee abaarsaatii fi waa'ee arrabaa osoo hin tahin bahar ililliin intala islaamaati jechaati oolta fatiyaa kiristaana fuute ka ililliin nurra dhaadaa ooltu la am fatiyaa kiristaana fuun fatiyaas muslimumaan fuute osoo kiristaana taatee rakkoon hin jirtu ayye osoo kiristaana taatee rakkoon hin jirtu an takka ililli islaamummaan amantiin madaaleen beekon takka ililliin intala islaamaati jeen beeku ililliin intala oromootiin jaan malee ililliin intala islaamaati takka jeen beeku lainnahu islaamummaan madaaleen beekon amantiin ta'abbaati nuti wanni waloo qabnu akka oromootti akka sabaatti oromummaa waliin qabna ililliin intala oromooti maaliif dhiifama godhuuf diddanii awwanni ninju khana malee takkaa ililliin intala islaamaati jeen beekon fatiyaanis intala islaamaati intala oromooti ililliinis intala islaamaati intala oromooti odoo isaan lachuu kiristaana ta'aniis waaqeeffataa odoo ta'aniis rakkoon qabu no problem takka islaama taate takka kiristaana odoo taatees rakkoon qabu waliin agammachiisu saba kiyya fuudhuudha malee amantiin rakkoon qabu amantii irra walii galla suni akkasitti isinii ibsuun barbaada jecha akkasii ani jeen jiru jecha oromoon itti naqeetu yookaan ka kiristaana yookaan ka muslimaa takka ka waaqeeffataa itti naqeeku amantii keessatti tokko caalchisee amantii takka caalchisee waan akkasii annarraa waan eeggamuu miti waan akkasiin illee dubbadhu amantii fedhee utaanaan nuti wanni waliin nu fidu oromummaatu takka nu godhe lammummaa tokko nu godha lafaa takka nu godha dhiiga keenyaa tokko amantii ammoo abbaan keessatti tole kakanaatu sirriidha jee itti amane filachuu danda'a akkasii obboleeytiitiyya ani waan akkasii jeen beeku amantiidhaan odoo takka kiristaana taatee takka muslima taatee illee amantiidhaan gargar hin baasu foon kiyya dhiiga kiyya akkumaan isiniin jee oromummaatu takka nu godha nuti guutuun keenya lafaa fi lafeen teenya takka kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeeffataa hundi keenyaa'u ilmaan abbaati nuti abbaa tokkorraa as dhufne abbaa lamatti iddaa baane obboleeyyan lama jechuudha jalqabni keenya oromticharraa dhufne oromtichi ilmaan lama dhale booronaa fi bareentoo dhale nuti hangi tokko bareentoo hangi tokko ilmaan booronaati ilmaanuma abbaati jechuudha lafti teenya lafeen teenya nu takka horteen teenya heddummaatee rabbiin nu heddummeessee alhamdulillaahi babal'annu malee lafti teenya takkitti lafeen teenya takkitti diini keenya tokko akkasiin isiniin jechuu barbaada waa'ee manaa irratti immoo guu deebine fakkeenyaaf mana ililliif kireessuuf yoo loltan na'am fideen asii galcha fatiyaa biratti lafa taa'u jira wallaahi manni duwwaan lafa jira kuno kanillee nafamin eegaala kireessuufin sukkara kana makkaaftu taate fideen fatiyaa bira galchaasi haa wallolani akkasiin godhaa duuba baarnamu maqaalii keessaniis godhu bahar waan akkanaa godhi waan akkasii sirrii miti yoo tanniin godha ammoo ta duraanii dabarte intalan fuudhinii sanii miti intalan fuudhinii san boodatti waan feetan godhi gajaa niin godhaan nama qaalii keessan godhu nama isin dhageewu fatiyaa biratti hin galchin naam hin galchu jee alatti mananiin kireeyseef jee dubbannaan akkuma nanan jamaa godhee sokorri daawwattoota kiyya isinitti hin ka'in jeesan daran isinikke la akkas ta'uu hin qabu waan kana keessaa ba'uun fadha karaarrallee na kaayaadhaan wallaalaa tokko bahara akkana ta'e akkanaa sirraa eeggama ja'aadhaan waan kana keessaa bahee waan babbareedaa waan isin nuti hundi irraa waa barannu qabaddee isinii dhufuun fadha saniifoo akkasiin isiniin ja'a garuu immoo waa'ee manaa irratti manan kireessinee fi manni ililliitii miti anachi keessatti illee dubbadheetiin jira manni khabayaani khasaayiba khiyyaati isaaf kireessin
dhugaa rabbii dubbachuuf bayaan aramni manarraa bahi jaaniiniiti akkasitti mana sangarree kireessinee mana kadhiqu jirru bayaanii fi malee ilillii fi miti suni manni kabayaan ta'uu arkuuf teessan bayaan istuudiyoo isaa gaafa garri dhaabe waa hunda isaa meeshaa isaatti galche arkuuf teessan manni khiyyaa miti ilillii fi kirooyne bayaanii fi kireessine kabayaani osoo ilillii tee'oo maaliif akkasii aartan arrallee numaan jaa ililliin obboleettii teessan intala Oromooti jaartii obboleessa keessaniiti sukkora isinitti hin gaazina akka jechuun foon keessanii hammaatteef bakka geessitanii hin qabdanii guyyaarraa dhiifama isin gaafachaa jirti yeroo dhibba deebitee dhiifama isin gaafachaa jirti saniifuu dhiifama walii godhuu keessatti khayriitu jira malee sharriin hin jirtu arrallee isumaan hin jaa irra deebi'ee wallahi waan qabrii teessan isin dhoorkullee hin fadhu nama tokko hizaaba ala irra duuluun qabrii ifiin nama dhoorkiti nuti obboleeyyanii karaarra wal dhoorku qabna namni tokko yoo balleessite jechuun malee abaaruun arrabsuun xiqqeessuun nama sonodoo uumaan goone ammoo tee balleessu taati fakkeenya ani tola yoon qabaadde nama tokko akka maletti yoon abaaree yoon xiqqeessee yoon arrabse tola kiyya san balleessu taati obboleeyyanii laa ililliin jaartiiti yaamaa arrabsitan jechuuf himite isinii fi ililliinis isin haadha mana kiyyaa taatu malee na tokko foon kiyya isinis warri na hallolu jiru warri na arrabsu jiru ka ilillii arrabsu jirulleen foon kiyya bagana arrabsitan kabaja nuuf qabdaniif jaalala nuuf qabdaniif viidiyoo teenya laaltanii nu arrabsitan ammoo akkasuma waliin waan qabrii teessan isin dhoorkaa yoo dubbattan irraa dhaabbaddaa jechuun dirqama nurra jiru anilleen waan qabrii tiyyana dhoorkaa yoon dubbadde bahar akkasii miti dhaabbadhu naan jechuun waan isin irra jiru hogguun akkana jiru dhugaadhaan namni walitti ni aara ilillii aaratti qabdaniif yoo abaartan yoo arrabsitan ammoo qabrii teessan balleessaa jirtan boru du'aaf teessan qabrii tana deemuuf teenya namuutu saniifuu wanni nuti arra ol kaayanne teesseen nu eeggatti aramni akkijuu الكلمة الطيبة صدقة جتشغارين صدقة وقونا كنجو نامتو كوف جتشغاري يوغو ماجيتي جتشغارين سنسي فولتا جتشا هماتو كو يوغو ماجيتي جتشا همان سنسين اسني فولتا وبلي ينجيا أكاسي إلي ساتو خفدي ساتو خبراتي ساتو دندينيان غورسادا الربسون تكيسون قبريتي سنسين دوركتي teessan balleessiti maaliif jennaan asirra dhufnee anillee waan malee dubbadhee waan qabrii teessan balleessa yoom kaniin dubbadhu ta'e anaatu dogoggoree isinillee dogoggorsiise ammoo waan dhaabbataan taane dubbiin ilillii fi tabahar waan xumurame jaarsaa jaartiidha saniifuu wanni ta'e wanni dhumate tanii jala murtanii osoo karumarra nu dhoorkitanii irra bareeda akkasni qabrii teessan hin balleessu lainna hunaafiisi sanqa waliin bullu rabbiitu beeka hangas keessatti immoo waan sila amma dubbii tana keessaa nuti baanee akka kara waan bareedaa qabannee isiniif dhufnu nutilleen irra carraaqu qabna waan hamtuu isin dubbisaa tana keessaa anilleen bahuun fadha waan miiras keessa isin galchaa tana keessa anilleen bahuun fadha isinilleen na gargaaraadha waan hamtuu ogguu gumaachitan wallahi fatiyaanis koomentiin ilaalti asii dubbii biraa tuqa dhugumaan isiniin akkasirra fatiyaas gorsaa anallee gorsaa akkasitti nuti tana keessaa baanee kara biraa waan bareedaa isiniif qabannee yoo dhufne irra natti tola oromummaa teenyaa fi amantiin teenyalleen akkuma oromootu amantiin nuti qabnu hundi nama arrabsaa ta'etu hin jirtu saniifuu nama arrabsuun nama xiqqeessuun ifirraa illee kabaja fuudhuudha amantii fiitirraa illee kabaja fuudhuudha oromummaa ofiitirraa illee kabaja fuudhuudha saniifuu nuti saba qulqulluudha saba kabajaa qabu saba ulfina beeku saba dhiifama beeku
saniifu amma durallee numaan jee warra jumlaan nuuf xeefu dhiifama godhaa turre ililli nama duraan ajjeefne warra nu jeeseefu abbaa Isaayyaa faafuu nuti dhiifama godhaa turre deebisii warra soddaatiifuu dhiifama gooneen jiru goota meeqa warra nu duraa nyaate nama deebineen harkannetti dhabne nama deebinee kutaa kam keessaa un harkanne ni beeyta yeroo gabaabduu dhabne nuti irra deebee maqaa dha'uufa kutaa kam keessa nama akkasaa nama deebineen harkanne warra nurraa nyaate dhiifama gooneef saniifu dhiifama walii godhuun hedduu gaariidha rabbi birattis nama birattis rabbilleen dhiifama namaaf godha akkasiin isiniin jechuufadha daawwattoota kiyya waan isin dileessu waan hamtuu isin afaanii baasu anillee miidiyaa kanarra dhufee dubbachuun tiyyaa miti dubbachuullee fadhu yoona namtuu dubbadhee anaatu hamtuu isin dubbise saniifuu waan gaarii dubbadhee isinillee jecha gaarii akka dubbatan waan akkasiitiin fadha waa'ee manaarratti manni ka ililliitii miti manni ka bayaaniif kireeysine ammoo ililliifis waan inni ittiif qaanfadhuumi waan hin sodaadhuu miti kireeysuun koo hafan qabu kireeysuuf baannaan asii galchuun koo hafan qabu ma gaara jiraatti karaarra jiraatti manuma kiraayee fi manni keessa jiraatti isinis kuni arrallee borullee waan hin qaqqabadhee jiru miti kun waan hamtuu isin dubbisaatii miti eenyu waan hamtuu dubbisaatii miti namuu jireenya ifii jiraachuu fadha ililliinis jireenya isii jiraachuu feeti baaris jireenya isaa akkasuma jiraachuu fadha akkami jiraatammoo jireenya isaa ililli hojii jiraachuufis mana kireessee fi bakka itti godhe akka jaartii takkaa hojii jiraatu malee karaa irratti miti kuni waan hafan qabne manan kireessinii fi alatti yoo qo'attanii loltan taate fidee kunoo obboleettii teessan ta'e isin jaalattan ta'e isin boochaniif sanbira galchee asii galgalaa ganama yaa'ii olii goosu lakki immoo akkasii miti bahar manaa ala kireessiif akkuma duraan naan jechaa jirtanitti akkaan fatiyaa biratti hin galchine yoo irra na deeggartan mana kireessee fi mana sii keessa gatteessee isinis jireenya sii ooffachuu qabdi sun akkasiin isiniin jaa hangaan amma dura hamtuu dubbadhee hamtuu isin dubbiseef dhiifama naa godhaa waan hamtuu dubbadhee hamtuu taniin isin dubbiseef rabbiif jecha dhiifama naa godhaa ummata dhiifama walii godhuu beeku ta'uu qabna nuti anilleen hammeenya isin dubbachaa jirtaniif yoo rabbitti isin gaafate irra guddaa anarraa gaafata akkamitti hamtuu dubbadhee yoo namtuu isin dubbise anilleen ittiin gaafatamu saniifuu yoo nani hamtuu dubbadhee hamtuu isin dubbise lammiitii jaballoo dhiifama rabbiif jecha naaf godhaadha tawliitiif ammoo ilillii jalattis bahar jalattis fatiyaa jalattis hamtuu hin dubbatinaa waan isin dileessu hin dubbatinaa waan rabbii keessanii wajjin wal isin dhoorgu hin dubbatinaa waan babbareedaa ta isin ittiin dulooyne ta isin waarraa barattan tatti waa wal barsiifnu qabadheen isiniif dhufu taani yoo rabbi jee isinilleen bahar waan akkanaa nu dalagi waan akkasii nu dalagi ja'a yaada keessan komentii jalatti naaf barreessa bifa aartiitiin bifa diraamaatiin waan aartii keessatti argamu hunda qabadhee isinii dhufuudhaaf ani qophiirraan jira waan isinitti tole diraamaa akkanaa nu dalagi bahar jaa komentii jalatti namni dandeettii diraamaa qopheessuu qabdan komentii jalatti naaf barreessa diraamaa keessan san bifa isin jettan sanii oli dalageen gabbaasee isin garsiisa aartii jechuun akkasii waan ammoo galgalaa ganama nuti asii wallollee miidiyaa irratti isinillee dileessaa tana wallaahi keessaa ba'uun fadha rabbi wajjillee waan walna dhoorkaatii isinii wajjinillee walna dhoorkaatii waan akkasii keessaa ba'ee guyyaarraa waan isinirraa barattan waan isinitti sammuu teessan hafuura fudhachiiftan qabadhee isiniif dhufuun fadha akkasiin isiniin jaa manni mana baarii miti manni mana bayaanii daawwattoota kiyya saniif hin aarinaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.